Odulejo waldale rakkoolee waldaalee hojii gamtaa mudatan furuudhaaf manni maree bakka bu'oota uummataa kan hojjetu ta'uusaa fayyaa'in itti aansoo mana maree marichaa adde Loomii Badhoo ibsani. barattoonni mana barumsa jeneraal Taaddasee Birruu sadarkaa lammaffaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barana kennamu qabxii olaanaa galmeessuudhaaf qophii irratti argamu. Filannoo pirezidaantummaa tibbana Ijiptiitti gaggeeffameen pirezidaantii Al-Siiseen injifatanii. Akka mul'atni kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun TV Afaan Oromooti oduuwwan galgala kanaan sinitti himna. Anoolaana yaaddessaatii hanga xumuraatiin wajjin turaasaniin jenna. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee saglaffaa boruu taa'uun muudamoota garaagaraa kan raggaasu ta'uun isaa ibsame. Manni marichaa qaboo yaa'ii walgahii 8ffaa raggaasuun walgahii idilee saglaffaa kan eegalu ta'uun isaa ibsameera. Manni marichaa walitti qabaa boordii filannoo biyyaalessaa dabalatee muudamoo hojii raawwachiistota olaanoo Corporation Broadcasting Itoophiyaa fi dhaabbata Press Itoophiyaa irratti mari'achuudhaan kan raggaasu akka ta'e ragaan mana marichaa irraa argamee ni mul'isa. Kenniinsa tajaajilaa fi seerota ittiin bulmaataa waldaalee hojii gamtaa fooyyessuun barbaachisaa ta'uun isaa ibsame. Komishinii waldaalee hojii gamtaa federaalaa rakkoolee kenniinsa tajaajilaatiin mudatan furuudhaaf haala danda'amu irratti koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa fi qondaaltota mootummaa olaanoo waliin magaalaa Adaamaatti mari'atee jira. Asaantii Hasan dabalatee qabdi. Akka biyyaatti waldaaleen hojii gamtaa sadarkaa magaalotaa fi baadiyyaatti waldaalee bu'uuraa 110 akka jiran ragaaleen ni agarsiisu. Haa ta'u malee waldaaleen kunneen qixa barbaadamuun guddina diinagdee biyyaaf tumsi isaan taasisan qubsaa miti jedhameera. Kanaaf immoo rakkooleen gurmaa'insaa, faayinaansii fi kanneen biroo sababa ta'uu immoo komishinii waldaalee hojii gamtaa federaalaa ibseera. Hanqinaalee damee kanaan mudatan furuufis komishinichi koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa waliin mari'ateera. Kenniinsa tajaajilaa fi seerota ittiin bulmaata waldaalee hojii gamtaa fooyyessuun barbaachisaa ta'uu komishinarri komishinii waldaalee hojii gamtaa federaalaa Dr. Geetaachoo Mallasa himaniiru. የህብረት ስራ ማህበራት ለሀገራችን ኢኮኖሚ ዘርፍ ልማትና እድገት በርካታ አስተዋጽኦች ቢያደርጉም waldaaleen hojii gamtaa dinagdee biyya keenyaa keessatti akkasumas misuma biyyaa keessatti gumaacha hedduu qabaatanis rakkoo hojimaataa walxaxaa dhaabbilee qaban ta'uun isaanii garuu hin hafne. Damichaan rakkooleen yaadaa fi ilaalchaa qindoominaan waliin hojjechuu dhabuu, hanqinaaleen beekumsaa fi teknooloojii hojimaata rakkoon faayinaansii hojimaataa fi imaammataa jiraachuun sektarichi dinagdee biyyaatii fi tumsa irraa eegamuu baachuu irratti hanqina jira. Koreen dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa waldaaleen hojii gamtaa guddina dinagdee biyyaa keessatti gumaacha olaanaa akka qaban ibsanii hanqinoota gama imaammataa fi faayinaansii fi kanneen biroon mul'atan furuuf manni marichaa kan tumsu ta'uu dubbatan. Keenyaan waraayii huneetaa sinnaay ችግር አለ. ለዚህ ችግር አብሶሉትሊ ሶሉሽን ያመጣ የሚችል rakkoo haala waqtaawaa biyya keenya mudateen wal biraa qabnee yoo ilaallu rakkoon ni jira. Rakkoo kanaaf immoo shakkii tokko malee furmaata fiduun kan danda'amu waldaalee hojii gamtaadha. Haalli hooggansaa fi karaan itti hoogganamu nu rakkisa malee haalaan qabnee to'annoo fi hordoffii yoo taasisne rakkoolee amma kaasaa jirruuf furmaata kaa'uu dandeenyaa amantaa jedhuun qaba. ያላቸው ሚና በኢኮኖሚ ውስጥ በጂዲፒ ውስጥ በደንብ ተለይቶ ወልዳሊኑ ጂጋምታ ገይን ወልዳሊኑ ጂጋምታ ጉዲነ ዲነግዴ ብያ keessatti gahee isaan qaban ifatti mul'achuu qaba kan jedhameef muuxannoowwan biyyoota kaan irraa fudhatames yoo ilaalu jijjiirama waldaaleen bu'uuraa biyyaaf fidan ilaaluudhaan waldaaleen hojii gamtaa ba'aan isaan baatan salphaa miti. Kun immoo adda durummaan mul'achuu qaba. Riiformii fi sosochiin muuxannoo idil addunyaa wabeeffachuun taasifamaa jirus gaariidha.
Afayaa'iin itti aantuu mana maree bakka bu'oota uummataa addee Loomii Badhoo waldaaleen hojii gamtaa beekumsaa fi mallaqa walitti qabuun damee diinagdee mootummaa fi dhuunfaa gidduutti hanqinoota uumamanii fi madaallii gabaa eeguuf kan hundaa'an ta'uu himanii rakkoolee gurmaa'insaa damicha keessatti mul'atan furuuf manni marichaa ni hojjetaa jedhaniiru. Waldaalee hojii gamtaa dorgomaa ta'e akka qabaannuuf akkasumas miseensota isaa fayyadamaa taasisuu irra darbee rakkoo qaama biraa hiikuu akka danda'uuf gumaacha keenya akka taasifnuuf waltajjiiwwan akkasii taasisuun barbaachisaadha. Riiformichi kaapitaala waldaalee guddisuu, misooma gabaa babal'isuu, dhiyeessii teeknooloojii fi hirmaannaa isaanii guddisuuf gabaa biyyaa keessaa fi alaa irratti dorgomaa akka ta'aniif qulqullinaa fi ga'umsaan akkasumas baay'inaan oomisha dhiyeessuu irratti seektara gahoome akka ta'u gumaacha gama keenyaa ba'achuu qabna. Rakkooleen jiran kan furaman yoo waloomne qofa ta'uu kaasuun barbaada. Yeroo ammaa koomishiniin waldaalee hojii gamtaa federaalaa waldaalee bu'uuraa 100,000 fi 10,000 miseensa miliyoona 28 yuuniyeenota 403 fi federeeshinii 5 gurmaa'uun kaapitaala birrii biiliyoona 59 horachuun himameera. Mootummaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jiraachuu ministeerri pilaanii fi misoomaa beekse. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota pilaanii baajataa fi faayinaansii gabaasa raawwii hojii ministeera pilaanii fi misoomaa kurmaana tokkoffaa gamaaggameera. Heeraan Silashii Tordofee gabaasni isaa akka ta'utti dhiyaata. Ministeerri pilaanii fi misoomaa karoora riiformii diinagdee biyyaa milkeessuu isa dandeessisu baasuun hojiitti galuu isaa gabaasa koree dhimmoota karooraa pilaanii fi baajataa mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeesseen ibseera. Gabaasicha kan dhiyeessan deetaan ministeera karooraaf misoomaa Dr. Namarraa Gabayyoo jijjiirama qilleensaa to'achuuf hojiileen kurmaana kanatti hojjetaman jajjabeessuu ta'uu dubbatan. ወደ ሀገር ውስጥ ከመሳብ አንፃር jijjiirama qilleensaa ilaalchisee investimentii gara biyya keessatti harkisuuf dhaabbilee dhimmisaa ilaalu waliin hojiileen teeknikaa fi hubannoo cimsuu hojjetamaa turaniiru. Akkasumas carraa faayinaansii jirutti fayyadamuun piroojeektiiwwan bocaman piroojeektiiwwan garaagaraa 25 hadda bahuun gara dhaabbilee faayinaansiitti darbanii bu'a qabeessummaan isaanii ilaalamaa hojii keessa akka seenaniif hojjetamaa tureera. Gaaffilee dhiyaataniif gabaasicha irratti ibsa kan kennan ministeera pilaaniif misoomaa Fitsum Asaffaa tarkaanfii mootummaan fudhateen qaala'insi jireenyaa hir'achaa jiraachuu dubbatan. የዋጋ ንረት 2014 በጀት ዓመትና ኮቪድ ከተከሰተ በኋላ qaala'insi jireenyaa ammallee danqaa maayikiroo ikoonomii ta'ee itti fufeera. Xiyyeeffannoo guddaanis kennameeraa fi haa ta'u malee akka yeroo koovidii yookiin bara 2014 qaala'insi jireenyaa ariitiin dabalaa hin jiru. Tasgabbii agarsiiseera. Dhibba keessaa harka 37 kan ture yeroo ammaa harka 28 irra ga'eera. Kun immoo gama qonnaan hojiileen hojjetaman akkasumas bulchiinsi bajataas waan sirrateef mallaqa gabaarra jiru to'achuun waan danda'ameefi. Rakkoo qaala'insa jireenyaa furuuf mootummaan dhiyeessii xaa'oo qonnaan bulaa boba'aa fi meeshaalee bu'uuraa alaa galan irratti deeggarsa taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii karooraa baajataa fi pilaanii Dassaalenyi Wadaajee raawwiin jiru gaarii ta'uu dubbachuun karoora boodatti hafan irratti qaawwii akka hin uumamne akka hojjetamus himaniiru. Oduu biraatiin nageenya magaalaa Finfinnee eegsisuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaatti nageenya magaalittii qindoominaan hojjechaa akka jiran hooggantuun biiroo nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa ibsani. Aadde Liidiyaan dhimma nageenya magaalittii ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Keessumattuu dhimma tapha beeting jedhamuun wal qabatee haalli mul'ataa jiru gaaga'ama hawaasummaa fiduun alattis naamusa dargaggootaa kan dhabsiisaa jiru ta'uu isaatiin araada malleef saaxilaa jirasii jedhan Aadde Liidiyaa Girmaa ibsa kennan kanaan. ቀጣይ ሀገር ተረካቢ ትውልድ እየጠፋበት ያለበት ከዚህ ከቤቲንግ ጨዋታ ጋር በተያያዘ የተነሱ ጉዳዮች ከጨዋታነት አልፈው ልጆች የሚጠፉበት lammiileen boru biyya itti fufsiisuu danda'an kan araada hin malleen adoochaa jiru taphni beeting jedhamu tapharra darbuun kan ijoollee dargaggoota ol guddatan miidhaa jirudha.
kanas hawaasni yeroo fi waltajjiiwwan garaagaraa irrattis akka malee yaaddoo ta'uusaa nuuf kaasaniiru. Kanaan walqabatees gochi seeraalummaa tapha beetingii qixa eeyyamamee fi sararri hin eeyyamamneen alatti raawwatamu nageenyaa fi bulchiinsa gaarii magaalaa keenyaa irratti gufuu ta'aa jira. Rakkoo hawaasummaa olii diinagdee cimaa uumaas jira. Aadaa hojii dargaggootaas miidhaa jira. Waldhabdee garees kan babal'isu barnoota irrattis rakkoo fidaa kan jirudha. ጊዜያቸውን ለማሳለፍ ለስራ ያላቸውን ተነሳሽነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያዳከመ መምጣቱ Sanaanis qajeeltoo seeraa jiruu fi qaama ilaallatu waliin hojjetamaa jiraachuu himuudhaan waliigalteerra gahamuusaas adde Liidiyaan ibsaniiru. Tapha beetking kanaan wali qabatee qaamolee seeraan alummaan hojjetan 3241 tarkaanfii fudhatameera kan jedhan hoggantuun kun gara fuulduraattis xiyyeeffannoodhaan kan irratti hojjetamu ta'uusaas ibsani. ከተማችን ውስጥ በጥናት ላይ የተመሰረተ ምን ያህል የቤቲንግ ማጫወቻ ቦታዎች እንዳሉ የመለየት ስራ ነው። magaalaa keenya keessatti manneen beetingii taphachiisan meeqatu jiru jennee bifa qorannoo bu'uura godhateen adda baasuun hojii jalqabaati. Itti aansees biiroo daldalaa bulchiinsa lootarii biyyaalessaa fi kabachiisa seeraa magaalittii akkasumas koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin marii fi qorannoo geggeessineerra. Kanaanis taphoonni beetingii hanga raadiyeesii 200tti manneen barnootaatti dhiyeenya tasa akka hin taphatamne barattoonnis akka ittiin hirmaanne murtaa'eera. Adeemsa kanaanis manneen hojii beetingii taphachiisan warreen bu'uura waliigalteen hin hojjenne 3241 irratti tarkaanfiin saamsuu fudhatameera. የቤቲንግ ማጫወቻ ቦታዎች ላይ በ3241 ሙሉ ለሙሉ የማሸግ እርምጃ የተወሰደባቸው ሁኔታዎች ነው ያለው። Jil kantiibaa Adaanech Abeebeetiin durfamu magaalaa Shaangaayitti daawwannaa hojii taasisanii. Jilli kun Chaayinaa magaalaa wiirtuu daldalaa taate keessatti marii fi daawwannaa garaagaraa taasisaniiru. Daawwannaa kanaanis pilaanii magaalaa fi raawwii hojii isaa waliin gahinsa bu'uuraalee misoomaa itti fayyadama lafaa fi haala ittiin magaalaa ammayyaawaa taate ijaaruun danda'amu irratti hooggantoota pilaanii magaalaa fi qabeenya uumamaa Shaangaay waliin marii taasisaniiru. Wiirtuu daldalaa kan taate magaalaan Shaangaay kan ittiin beekamtu tajaajila dijitaalaa fi Smart City gara magaalota biyya keenyaatti fudhachuudhaan haala ittiin hojjechuun danda'amu irrattis mari'atamuusa waajjira kantiibaa irraa odeeffannoon argame kan mul'isudha. Daawwannaa kana irratti kantiibaa Adaanech Abeebeen dabalataa kantiibaa ittaanaa Jaanxiraar Abbay, itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee Moges Baalchaa, kantiibaa magaalaa Baahir Daar Goshoo Indaalamuu, kantiibaa magaalaa Hawaasaa Mukurayaa Marshaayee fi ogeessonni biiroolee magaalota kantiibota kanneenii biroos irratti hirmaataniiru. Naannoon Itoophiyaa giddu galeessaa dhimmoota nageenyaa irratti naannoo Oromiyaa wajjin qindoominaan kan hojjetu ta'uusaa beeksiseera. Hooggantoonni biiroo nageenyaaf tasgabbii naannolee lamaanii iddoowwan daangaa isaaniitti nageenya waloodhaan eegsisuun haala danda'amu irratti magaalaa Buttaajiraatti mari'ataniiru. Hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa obbo Tamasgeen Kaasaa marii kana wayita jalqabsiisan dhimma nageenya daangaa kan cehu waan ta'eef rakkoowwan nageenyaa iddoo tokkotti mudatu karaa naannoo biraatti akka hin babal'anne taasisuu irratti waliin hojjechuuf mari'atani. Kana waan ta'eef rakkoo nageenyaa waloodhaan ittisuu qabnas jedhaniiru. Uummattoonni daangaa naannolee lamaanii duudhaalee nageenyaa waloo barootaaf turan qabaachuu kan eeran obbo Tamasgeen aadaan waliin jireenyaa waliif yaaduu fi wal dhaga'uu gidduu isaanii jiraachuu ibsani. Mariin kun nageenya uummattoota naannolee lamaanii karaa waaraa ta'een kan mirkaneessu ta'uusaa kan ibsan obbo Tamasgeen ragaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa irraa argame kan mul'isutti naannolee lamaan gidduutti hariiroon jiru cimee akka itti fufuufis kan hojjetamu ta'a jedhaniiru.
Nageenya mirkaneessuun misooma hawaasni barbaadu fiduudhaaf ni hojjetamaa jedhan pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti mariin dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffatee jiraattota wajjin taa'ameera. Gabaasa OBN Nimabeetta Shoomee akka taanutti qindeessiteetti. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti marii misoomaa fi nageenyaa kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffameera. Marii kanarrattis pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanii jiru. Marii kanarratti kan argaman kutaaleen hawaasaa garaagaraa hawaasni aanichaa jiruu fi jireenya isaa karaa nagaan gaggeeffachuudhaaf rakkoon nageenyaa gufuutti ta'uu himanii kana waaraadhaan furuu fi mootummaa fi uummanni gahee isaa bahachuun murteessaadha jedhan. Aarsaa kafaluu qabnu hunda kafallee kana caalaa hooggantoota keenya cinaa dhaabbanne aanaa keenya misooman akka saffisu nageenyis kana caalaa akka tasgabbaa'u gochuun nurraa eegama jechaan. Halkanii guyyaa yeroo kenne biddeena geechuu dhiisee bishaan geechuu dhiisee yogaa jee jarri kun biyyee nyaatee nutti hin bahu. Namni korojoodhaaf filamee nama bulcha malee akkanumatti galtee fi lolaan hawaasni keenya baay'ee miidhamee hiyyummaadhaaf saaxila ba'aa jira. Ijoolleen shanee jennuun tuni akkuma jennu san hattoota re'eetii fi kashalabbee warra isaaniitiif ammaramuu dadhaban qofa. Nama siyaasa kaayoo qabu qabatee deemuu miti. Abbamaa fi haadhatu uf jalatti dhoyseetiniin ummata kana rakkoo kana hundarraan gahe jechuu hin dandeenye. Rakkoon daangaa aanichaa wajjin wal qabatees furmaata waaraa akka argachuu qabu hirmaattonni waltajjichaa gaafataniiru. Kunnoo bulgaa afaan qabutti kun durba karrayyuun dheedu kuni fudhatame asuu harkuma aanaa jira harkaan bulanii harkaan diidan aanaa kana gallakkifne lafti nu fuutu hin jirtu bakka dhaan hin qabne. Misooma keenyatti deebi'uu qabna. Hoo nageenya qabaanne misooma hojjechuu dandeenya. Jaalala keenya kan dursanitti deebi'uu qabna. Ammallee uummanni keenya jaalala guddaa qaba. Sidaama Oromoo oduu jenne wajjin hojii isaa hojjechaa jira, wajjin eegumsaa eeggachaa jira. Kan rakkoo daangaa kana akka nurraa dhaabbatu qabeenyi keenya nurraa saamamee lafti keenya hektaara meeqa lafa ba'e. Bulchaan Aanaa Boosat obbo Guutamaa Biftuu gama isaaniin rakkoo nageenyaas ta'ee daangaa aanicha keessatti ka'u furuudhaa fi hojjetamaa jiraachuu kaasanii kanarratti uummanni tumsa guddaa gochaa jiras jedhanii jiru. Uummanni keenya akkuma amma diina jechuu qabe of fuulduratti darbaa qaama nageenyatiif eeruu kennaa akkaataan itti rukuchiisaa dhufe sun ammas cimee itti fufuutu irra jiraata. Qindoominaan qaamolee nageenyaa fi uummataan rakkoo nageenyaa furuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan ammoo bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabuu Waaqoo ammas caalmaatti qindoominni kun cimee itti fufuu qaba jedhanii jiru. Uummanni kun garuu akka rakkoo finxaaleeyyii meeshaa isaa saamtu qabeenya isaa saamtu isa buqqistuuf kan saaxile diina shanee jedhamu eeggachuu qaba. Kan diina finxaaleeyyii faannoodhaa baay'een hin jiru. Kan keessa keenyaa qulqulleessu godina kaaba Shawaa Amaaraatis aanaa Minjaar hooggansa achi jiru wajjin akka hawaasni walitti dhufeetiin mari'atu finxaaleeyyii gamalachuutiin jiru akka of keessaa baasu hojii bal'aan hojjetamaati jira. Gaaffii misoomaa hawaasni aanichaa kaasee deebisuudhaafis hojjetamaa jira kan jedhan ammoo pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii qaamolee nageenya hawaasaa boorisan irratti hawaasni eeruu kennuun saaxiluu qabas jedhanii jiru. Kagosummaan gandummaan warrummaan dhossite inni diinaas hin fayyadu dura sima balleessa nam biraati miti. Dura si saama mana kee guba farda kee gurgura qotiyyoo kee qala gootaraa kee duwwaa godhaa jira kanaaf uf keessaa baasi dura seeliin shanee odeeffannoon ijaaramee kanama saamaa jiru jira birrii fidi ka jedhu jira hin jiru ganda keessa as keessa jira minaan wali guuree ka geessu as keessa jira nama ka bulchisiisu as keessara. Seelii diinaaf loojistikii. Rakkoo daangaa Oromiyaan wal qabatee jiru furuudhaa fi tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu himanii daangaan naannichaa tokkollee qaama kamiinuu akka hin fudhatamneef hojjetamaa jira jedhaniiru. Ammaan booda kunnee kennuun rabbiin uumne kaasiin duraatu karaa kamiinuu haa ta'u. Seeraan ala fudhatame jiraannaan takkuu takkallee haa taatu lafa Oromoo hin deebifne. Nuti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchaa jedhamee kan nutti kennitan barra tokko lafa Oromoof daangaa Oromooti ka bulchinu. Uummata Oromooti ka bulchinu. Kanaaf kara deemaan qawwee rarraafataa dhufaa lafa Oromoo irraa buqqisaa bal'ifataa sun hin jiru amma. Sun hin jiru. Namoota asaaba nageenyaan qeef qabeenya isaanirraa buqqaan iddootti deebisuufis hojjetamaa akka jiru kaasanii jiru. Ganda ol fakkeessinee ijaarree uummata buqqa'illee qeetti deebifnee
deeggarsa namoomaa barbaachisu goonee fi akka inni qe'ee ofiitti deebi'ee jiruu fi calqabatu gochuun dirqamataa jechuudha. Gaafii misoomaa hawaasni kaasuu deebisaa rakkoo nageenya waaraadhaan furmaatatti laachuuf caasaan mootummaa naannichaa keessoo isaa qulqulleessuun kutannoodhaan hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Gamaa gamana dhaabbatu sareen mana lamaa nyaattu dhumtisi kan waraabessaatii jedhe Oromoon akka saree gamaa gamana dhaabattu amma akka namaa ta'i bakka tokko dhaabbatu. Amma sirra gaamee jira adda baamee jira guuramaara qulqullaara tarkaanfiin irra deebii hin qabne fudhatamaa jira. ቦርድን ፍለኖ ብያለሳ ፓርቲሌ ሲያሳ ትንሳኤ ሰብአ እንደርታ ፊ ሶሶቼ ብልሱማ ኡመቶታ ወላይታ ጀደመኒፍ ቤከምቲ ከኑሳ ኢብሴራም ቦርድቼ አንጎ ለብስቻ ንሳ ከነምረቲ ሁንዳውዳን ፓርቲሌ ከነኒ ፎረቅ አረጋ ፓርቲ ሰደርካዳን ኖ ከኑሳ ኢብሴራም براتوني منا برمسا جنرال تادسا برو صدركا لمفا قرمات بيالسا كتا كدا لمفا برنا كنمون قبطولانا قلمي سوداف قبا جراچو يمني بيرون برنوتا بلچنسا مقالا فنفني قمساتين انقنوتا دربانرا متنو فراتشوران براتوني قبطولانا كقلمي سنيف قودا فراتوتا وجن كندو منانو جچا جراچو سابق سيرا مركنا تادسا قباسا قندس Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa jeneraal Taaddasaa Birruu manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinnee keessaa tokko yoo ta'u qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kana kennamuuf barattoota qopheessaa jira. Barattoonni mana barumsichaa bu'aa qormaataa barattootaa kutaa 12ffaa waggoottan lamaan darbaniirraa muuxannoo fudhachuun ammumarraa of qopheessaa jiraachuu himan. Barattoota mana barumsichaafis deeggarsi barsiisonni mana barumsichaa taasisaa jiran gaarii akka ta'es barattoonni kunneen himaniiru. Barsiisonni keenyas gatii hedduu nu kaffalaa jiru. Nutis yeroo keenya utuun balleessiin seeraan dubbisnee mana barumsaa keenyas maqaawwan sisuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Halkan ka'uudhaanis ta'ee ijoolleen xiqqoo nu caalanis hojii jiru isaanis nu qayyabachiisuudhaani manni barumsaa keenyas immoo kitaaba dabalataa kan mootummaan baasirra ala ekstiriimii gaalaksii wantoota akkas bituudhaan nuufi laayibirarii keessa kaa'anii jiru. Isas fayyadamnee maatiinis nu gargaaraa jiru bira cinaanii. Manni barumsaa kun asitti nu banamee barachuu keenyaaf baay'ee gammannee sila jiru maqaa gooticha keenya kanatti waamsisuudhaaf qophii keenyaanis haala akkamiin barnoota keenya irratti cimnee qophaa'aa jirra barachaa jirra haala gaariin barachaa jirra. Barsiisonni fi hooggantoonni mana barumsichaa qabxiin barattoonni mana barumsichaa bara darbe galmeessan kanneen biroo irra fooyya'aa ta'uu himuun kan baranaafis barattoota qopheessuun walqabatee hojiilee hedduu hojjechaa akka jiran himaniiru. Barsiisonni mana barumsaa kanaa koomitimentii guddaadhaan halkanii guyyaa ganamatu barattoonni barnoota dilee isaanii jalqabin meekaappii waamuudhaan sanbata duraa barattoota guyyaa guutuu barsiisuudhaan barattoota qopheessaadha kan jedhamu rakkoo walxaxaa kana keessa taa'ame. Akka muuxannoottis manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti yeroo dhiyoo asitti banamanii garuu hangafummaadhaan dursaa jiran keessaa mana barumsaa hangafa manni barumsaa kuni qabxiin bara darbe kutaa 12ffaa irratti galmaa'e illee akka kutaa magaalaattis qabxii jajjabeessaadha. Keessumaa akka mana barumsaa keenyaatti qabxii olaanaa akka fidannuu fi hojiin adda addaa hojjetamaa jira jechuudha. Kunis gama kamiini tokkoffaa maatii waamni mariisisneerra barsiisota daree sana barsiisanu mariisisneerra akkasumas mariisisaas jirra barattoota sanaafis marii adda addaa gochaa jirra jechuudha. Qaamota adda addaa wajjin marii adda addaa geggeessaa jirra. Haaluma kanaan guyyaa sanbata xiqqaa barnoonni keessumaa kan qormaata guutuu biyyoolessaa irratti gosni barnootaa dhufan tiitoriin kennamaafii jira jechuudha. Manni barumsichaa haala mijataa qabaachuu dhabuu kan himan hooggantoonni mana barumsichaa rakkoo kana furuuf biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin qindoominaan hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Mana kiraa keessatti barsiisnu iyyuu malee xiiqiidhaan imaanaa uummataa fudhannee keessumaa imaanaa uummata Oromoo fudhannee mana barumsaa mootummaan bane kana keessatti baruu barsiisuu qixa sirriidhaanii barataa qopheessuudhaaf qabxii gaarii akka isaan fidan kutaa 9 kaasee hanga 12tti barsiisaan keenyis nuus akka hooggansaatti waajirri barnootaa kutaa magaalaa Gullallees akkuma kana biiroon barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnees waliin ta'uudhaan irratti hojjechaa jirra.
Hooggantuu itti aantuun biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Taagaayituu Abbaabbuu qormaata kutaa 12ffaa kana dura kennameen qabxiin barattootaa gadi bu'uu ilaalchisee qooda fudhattoota barnootaa hunda wajjin mariin bal'aan taasifamuu fi bara kanas qabxiin barattootaa akka fooyya'uuf barataarraa eegalee qooda fudhattoonni hundi karoora baafatanii xiyyeeffannoon hojjechaa jiru jedhan. Barattoota kutaa 12ffaa kana qabxii isaanii fooyyessuu irratti maal hojjechuu qabna, akkamitti eenyurraa maaltu eeggama kan jedhu kan gahee tokkoon qaamolee dhimmamtoota barnootaa karaa adda baaseen kan karoorfamedha. Karoora kanas immoo mari'atamee irratti walii galleetu hojiitti galameera. Manneen barnootaattis karoorri kun barsiisota waliinis barattoota wajjinis barataanis qabxii isaa akka fooyyessu. Isa qabxii qormaata dareerraa eegalee isa biyyoolessaa dabalatee akkamitti fooyyessuu dandeenya kan jedhu irratti walii galamee hojjetamaa kan jirudha. Hojii bal'aa hojjetaa jirra jechuudha. Rakkoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Jeneraal Taaddasaa Birruu furuuf gamoon biroo ijaaramuu kan himan hooggantuu itti aantuun biirichaa Taagaayituu Abbaabbuu ijaarsi isaa xumuramee semisteera lammaffaarraa eegaluun barnoonni gamoo haaraa keessatti akka kennamus himaniiru. Yeroo isaa qabu kiraadhaan eegalame amma garuu manni barumsaa kun of danda'ee istaandardii isaa eeggatee biiroo barnootaatiin ijaaramaa jira G+4 manneen barnootaa dareeleen barnootaa jechuudha. Akkasumas biirooleen bulchiinsaa fi kanneen kana fakkaatan mana barumsaa tokkoof wantoonni guutamuu qabu guutamee akka ijaaramu jedhametti bifa addaatiin xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Amma xumurarra gaheera already yoo rabbi jedhee seemisteera lammaffaarra eegale ijoolleen kun achitti galanii barachuudhaaf sochiin bal'aan taasifamaa jira. Raammoon harrii oomisha jirbiin cinaatti kompoozitiidhaaf faayidaan inni kennu olaanaa waan ta'eef biyyattiitti bal'inaan oomishamuu akka qabu gorfame. Aadde Addisaalem Haayiluu oomisha raammoo harrii kanarratti bobbaatee hojjechaa kan jirtudha. Muuxannoo ishee kana wal qabsiisee riippoortarri keenya Abdulnaasir Jamaal kan dubbisee Tafarii Gammeekkataa nutti dhiyeessa. Raammoon harrii jibrii oomishuu fi kompoostidhaaf faayidaan inni kennu olaanaa waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamee fi horsiifamuu akka qabu himama. Biyyoota birootti gosti raammoo harrii adda addaa oomishamaa kan jiran yoo ta'u, Itoophiyaan immoo xiyyeeffannoo kan kenniteef gosa lamarratti akka ta'edha ogeessi misooma kanniisaa fi raammoo harrii Balaa Magarsaa kan himan. Raammoon harrii walumagala gosa 4tu jira. Gosa arfan kana keessa Itoophiyaan gosa lamarratti kan ishiin yeroo ammaa kana hojjechaa jirtu. Innis kan baala qobboo nyaatanii fi kan baala anjoorrii nyaatan irratti xiyyeeffachaa jirti jechaadha. Irruma caala immoo kan anjoorrii caala kan qobboo kanarratti xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Aadde Addisaalem Haayiluu godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejereetti oomisha raammoo harrii kanarratti bobbaatee jirti. Raammoon kun horsiisnee faayidaa maalirratti oolaa yoo jette jirbii argachuudhaaf jirbii harrii kan jedhamu sana irraa argachuudhaaf kana horsiisu jechaadha. Waan kana ta'eefis raammicha kunuunsaan jira jedhu. Kana raammoo kana baala wajjin kanan kaasu qorsi ganama waanan kenneefi amma misaan kennee baala isa jalaa nyaatanii anafee sana jalaa kaasuufani isa qulqulleessuudhaafana jechaadha. Kanaafuu amma raammoon kun baala kanarratti yaa'aniiru iddoo isaanii nan jijjiiraa fi asirrattan kaa'aaf iddoo kana waraqata feera waraqatarran kaa'a asirraa kaasee jechaadha. Akkuma laaltu kanarratti ta'anii jiru. Isaan kan akkana godheen kaasaa iddoon jijjiiraaf iddoo qulqulluun kaa'a. Iddoo qulqulluu ergan kaa'ee booda immoo kana jalaanan xaragaa jechaadha. Erga raammoo kanarra horsiisuu qabadde ani baay'ee nan gammada hojii isaatiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Qarshii isaa otoo hin ta'in gammachuu hojii keessaa kana hojjedhe akkamitti qarshiidhaan jijjiiree kan jedhu kanatu nagarrama. Raammoon akkamitti kara qarshiitti akka jijjiiramu. Akkuma ilaaltu biyya keenya keessatti seenaan keenya raammoo horsiisuu miti qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaadha yoo qonnes yoo handaaqqoo yookaan immoo horii horsiisnee malee raammoo horsiisuun hin baramne biyya keenyatti jechaadha. Anaaf haaraadha. Yaa biyya keenyatti haaraa otoo hin ta'in reefuu jalqabamee teeknooloojiin isaan babal'anne garuu hojiin sun immoo salphaadha. Muuxannoo horsiisa raammoo harrii babal'isuun kaayyoo isaanii akka ta'e Aadde Ayinaalam ni himu. Sanyii kanan babal'isaa malee waan biraa waan itti kennuun qabu baala qobboo nyaatu akkuma argitu kana raammoo kana baala kana nyaatu. Ija qobboollee miti kan nyaatanii baala qobboo nyaatu akkuma argitu kanadha. Isaan fakkaatan akkatti baala isaa nyaatan laalta. Kana nyaatanii guddatu jechaadha. Kana nyaatanii guddatu. Kan sigarramu keessaa midhaa tokkoyyuu namarran taasisanii baay'ee bareeduudha. Haapheedha. Sanyiin isaanii baay'ee bareedaadha. Anaaf natti toleera. Namoota kaan immoo suuta illee milkeessinaa jechaadha hojii isaa bareedaadha. Karri isaanis
haala bareedaatiin oomishaa jirra. Oomisha jibrii harrii raammoo kanarraa oomishuu eegallee jirras jedhu. Isaan amma jirbii kana oomishni keenya kana fakkaata jechaadha. Kun jirbii harrii jedhama. Jirbii otoo hin ta'in jirbii harrii jedhama. Kana oomishna jechaadha. Kun amma kiiloodhaan gurgurama. Kiiloon isaa birrii 200. Kukunii kanaan yoo gurgurame jechaadha. Kukuniin kun yoo gurgurame kiiloodhaan birrii 200. Fo'amee yoo gurgurame immoo 1,500 baasa. Itoophiyaatti oomishni raammoo kanaa hin baratamne waan ta'eef akkuma biyyoota biroo horsiisa isaa irratti osoo xiyyeeffannoon kennameefin immoo gorsa ogeessa misooma kanniisaa fi raammoo harrii Balaa Magarsaati. Amma akka addunyaatti fudhanne Chaayinaan tokkoffaadha jechaadha. Raammoo harrii kan oomishuudhaan tokkoffaadha. Biyyi Hindii lammaffaadha. Kan akka keenyaa biyyoonni akka Afrikaa kun maalidha ganaa jalqaba daandee jalqabarra jirra jechaadha. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa horsiisa loonii irratti bobba'uudhaan hojjechaa jiran bu'aawwan horsiisa loonii irraa argachaa jirruun fayyadamaa taaneerraa jedhani. Godinichatti inisheetiivii misooma aannanii mootummaan qabame milkeessuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa ibsaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaa irraa nu qaqqabee Wasanii Amaareekkataa nutti qindeessiteetti. Jiraattonni Qeellam Wallaggaa horsiisa loonii irratti bobba'uun hojjechaa jiran bu'aawwan horsiisa loonii irraa argachaa jirruun fayyadamaa taaneerra jedhan. Inisheetiivii misooma aannanii mootummaan xiyyeeffannoo kenneefii hojjetaa jiruun akka godina Qeellam Wallaggaattis laftii fi haalli qilleensaa horsiisa looniif mijataa waan ta'eef damicha irratti haala gaariin hojjechaa jiraachuu isaanii himan. Jiraattonni kunneenis loon mala namaan diqaalomsuu fi loon sanyii fooyya'uun of dhiyaatan irraa ofii keenya fi maatii keenyaaf fayyadamoo taasifneerra jedhu. Namni baay'een atuu kana irratti hojjete lafa xinnoo irratti mooraa xinnoo keessatti baay'ee hojjechuu danda'u waan ta'eef ituu keessumatti ispeeshaali ijoolleen amma yeroo ammaa baratanii humna qaban yeroo qaban kun irratti hojjetanii gaariidhaan jedha dubbichi mul'ata malee qarshii hin barbaadu. Keessatti immoo daa'imman keenya irratti ilaallee yerootti aannan kontoraataa illee dhabnee rakkachaa turre jira. Duwwaa miti fayyadamu uummati keenyas fayyadamuu danda'a waan jedhu yaada kanarraan finne. Egaa isheen amma diqaalomtee dhalatte kuni amma yeroo aannan laattu ganama liitirii 4 amma 5tti laatti galgalas akkasuma guyyaatti liitirii 8 hanga 10tti baati. Lakkoofsa isaanii achii ol dabaleetanii jireenya koo garatti fooyyessuu kan gara kan biraatti ce'uudha kan yaadaa jiru. Bu'aa caalatti argachuuf osoo bakki nuuf mijatee babal'isnee irratti hojjechuu barbaannas jedhaniiru. Uumama gara fuula duraatti bal'isnees hojjechuun barbaanna. Akkuma isin agartan kana garuu ammayyuu bakki nu akka. Ogeessa waajjira kilaastara qonna magaalaa Dambidolloo Obbo Geetaachoo Waggaarii magaalichatti oomisha aannanii dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeranii gama kanaanis deeggarsa walirraa hin cinne taasisaa jiraachuu himaniiru. Yoo hojjenne milkaa'uu dandeenya. Deeggarsi keenya ittiin jiru. Hin hordofna guyyaa fayyummaan seenee akkamii haalli seenaa jirtu akkamii rakkoon jiru maanni waan jiru sana yeroo itti nagaa lafa rakkoon uumamatti immoo furuuf teenyee marannee furuuf wanta hojjetamaa jiru jira. Magaalichatti jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuuf bara kana loon sanyii fooyya'oo 30 dhiyeessuuf karoorfamee hanga ammaatti 21 dhiyaachuu kan himan immoo itti gaafatamaa kilaastara qonna magaalaa obbo Fayyisaa Saamu'eeli. Rakkoo iddoo horsiisaa fayyadamtoonni kaasan furuufis hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Raadiyoo sanyii fooyya'aa karaa biiroo qonnaatiin dhiyeessuudhaaf wanti karoorfamee jira. Raadiyoo 30 nuu kennan karoorri achi keessaa hanga ammaatti raadiyoo 21 dhiyaattee jechaadha. Dhaabbilee irraa kanaaf naannoo qonnaan bulaa biratti naannoo mana isaatti hojjechaa jira. Kun immoo deemee rakkoo ta'ee jira jechaadha. Bara kana walharkaa fuudhinsi lafa naannoo baadiyyaa jiruu fi magaalaa jiru wanti walharkaa fuudhinsa gaggeeffamaa jiru jechuudha. Sanaan wal qabatee namoonni keessumaa horii aannanii irratti investimentii gaafatanii jiran lafti kun yoonni walharkaa fuudhinsi yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf wanti jiru jira. Walharkaa fuudhinsi sun xumura taanaan kallattii manjara sanaa fi haala bakki itti isaanii horsiisuu danda'an sana illaa ta'aaf jennee rakkoo sun hiikkata jenneeti kan inni qabannee jirru. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa inisheetiivii misooma aannanii milkeessuuf godinichatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Kana milkeessuuf bara kana akka godinichaatti loon sanyii fooyya'oo 300 dhiyeessuuf qabame keessaa marsaa duraan 50 dhiyeessuu himaniiru. Mala namaan horii diqaalomsuu kennameen raadni jabboonni 1,666 ol dhalatanii jiru. Gama kanaan hanga ammaatti yoo xiqqaate sanyiin horii dhiigaa alaa qaban 1,300 dhiyaatan waliigalaanii kan godina keenya keessatti argamanii bara kana immoo qofti gahaa waan hin taaneef raadiyoo fooyya'aa as godina keenyatti aanaa 12 irratti dhiyeessuudhaaf karoorsinee gadi buufne gama kanaanis inisheetiivii kana bara kana milkeessina inni yaadna galmi keenya inni xumuraa oomisha aannanii dabalu.
waliigalaan loon 142 ol jiran irraa oomisha aannanii leetira miliyoona 64 ol argachuuf hojjetamaa jiraachuu simaniiru.